السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكفادا يا سيرة جرجتي يادا لما فهموا أنواع كسينا مودتين بيكو أرجين بيكواني مور بيانغدين وانغدين سيمودي نورمالي بقى بايين أجاي باي إيمة تنشن بيه هم أورجتشو هم أور نرفع بقى ننني سنة بودا تدوبتشو دا فيالي كم سيفان نكاد كان يتندوبني كان وان كيس جلوسان يندوبني فيشو سنة بودا أفانكي يوكام سنكا كان يندوبني تيجو yaadi mee namni si caalu namni qaamaan si caalu namni sirra gurguddaa ta'e sadi gaafa sitti dhufee sitiin wanti si jedhu sanuu teenshinii akkasii keessa taate jechuudha. Gurbaadhaa bilbiluudhaaf bilbila kiyya jidduudhaan baneen ture hin bilbila marabbisittiin fide. Hayi bakka intallitu waa taateeti intallitu nuuf ajjeesteeti manaamin jedhee ani asittiin talaafiin cinqama asittiin moomudii biraa keessan jira asittiin namoonni kun gocha kana narratti raawwachaa jiru kam keessummeessume kamiin miira kam gara kamitti citu isa naasuusan isa lubbuun namaa sababa kiyyaan dabruuf deemtu sanatti citu moo warra lubbuu darbuudhaa jirtu kanaaf akkasumatti yaadaka still wanti sun still abjuu ta'eeta eenyu akka waan kana raawwate hin beeku. Eenyu jechuudha. Sana booda dafeen keessa qaba xinnoo ni fagaata kaafficharraa jechuudha. Kaaffeerraa xinnoo ni fagaata bakki harka dhiqannaadha. Xiqqoo kaaffeerraa achi ni dhiyaata. Sana booda waan murteessuun dhabe waan godhuun dhabe waan dha'uu yoo tokko achi keessa dha'e beebii billaan achi jiru sun maaliin achi jiru sun meeshaaleen isaan qabatanii deeman sun gaafa yoo wanti na jedhe yoona bakka biyoogaanis biyyee farfaatu na obsee macalliseen kottee namaan dhagaye na booda mucaan na wajjin dhufee mucaan hiriyyaadha jedhee yaani gara kiyyaatti waame danni deemee jira. An isa ofirratti eegaa ture. Yoo danda'e dhufee naa birmata yoo hin dandeenye immoo nama naa waama yookaan iyyeellee nama namaa iyyanii nama namaa waamuun jiraami. Sana booda intalli mana kaaffeedhaa hojjettu kan yeroo sanna keessummeessite hin beeku ani rabbi taayimu seexanni si hawaamu waan isiin taatee dhufte hin beeku dhufti intalli tun sagaleen dhagaa noormaali naa maal hojjechaa jirtu jettee inni waan akka dhiigaa wanti ani irratti dhiqachaa ture irratti gajjigsaa ture sun achi utaalee dafee intalatti afaan ukkaamsee qaba. Sana booda bakka shaadama qabachuun hafeessisaa jedhe bakka harri guyyaa xumuraadha bakka najjeessanii jiru warri kuni kanaaf garuma silaa jedhamuttiin jedha jedheen bakka murteesse waan barbaadan yaa godhani waan itti tole yaa raawwatanii manaamin jedhee murteesse. Dafee intala afaan ukkaamsee qabee isa booda intalli tun akka iyyattee naan birmanni intala kana dafanii shaashii masiin ofirraa qabduun afaan isii waxxaree hidhee ana ganna dhiise. Kana booda duuba fiiguudha jennaan intalli ofinna qabdi jettee akka karaa alaa gadi hin baane jechuudha. Kana gadhiisee haa hordofuun naamin jennaani isii naan jette bakka hojii kanaan beekamu. Bakka nan beekaa jette hoteela ta'eettiin beekaa. Hojii makana irratti kan isaan bobba'anii hojjetanii hojii akkasiiti kan isaan hojjetanii dhaabadhu naan jettee intalli na gorsitee na tasgabbeessitee maal jettee sana booda gara bakka hojii isiitiitti deebiti. Aniin kan kee waa bishaanii naasuu achi jiru sanaas qabadhee maal jedhee ta'in irratti taa'ame kana hunda isaayyuu akkuma waan waa tokko dhaga'initti sodaan qaama kiyya fudhatee qaba. Naasuun qaama kiyya weeraree jira. Completely qaama kiyya fudhatee. Sana booda dafeen gadi baheen obboleettii kiyya bilbilee. Amma yoon deeme meebii na duukaa bu'uu mala warri kun. Xiqqoon mannis keessa qaba naannoon an jiraatuusi haala akkasiitiif mijataa waan ta'eef eenyu akka isaan ta'an eenyummaa isaanii adda baasee waan hin beekneef kan intalattiin jettiin ala waan irraa beeku waan hin jirree fi waan dubbaddu hin qabu. Kanaaf waan hin beeku waan hin qabnee fi
Tension ta'e nan sodaadhe normaali. Yaa'usuma gaama jiru dubbatutu gaariidha waan ta'eef. Sana booda dafee bahee obboleettii kiyya bilbilee baajaajii yoo dandeesse naa ergiin jedheen. I think yeroo san hin jammaramnetti fakkaatee baajaajiin hamma sa'aatii tokko or 12 waan akkasii qofa deemu ture magaalaa Adaamaa keessatti yeroo sana jechuudha. Sana booda eegalanii jiran sa'aatiin nama irra jiru kun sa'aatii 3 ta'uuf deema already. Sana booda hin baanii minaamin jedheen ijoolleen ollaan jiran yaa'uumuun jiru. Namni qomaan naguma minaamin akka rifanneef jedhee uma tokkotti hin dubbanne isiinis hin dhageenye gocha kana waan ta'e kana jechuu waan raawwate kana hin dhageenye. Sana booda baheen deeme bakka wanti dhufe yaaduuf jedheen lubbuu kiyya qabsiiseetu maal sakatta'iinsa warri sakattaan karaarra jiru na gaafatanii ayas ture maal jedheeni sana booda nan qajeele gara manaatti jechuudha. Akka caarraa ta'ee gaafan safara gahu ifaan hin jiru. Maybe namoonni beektan jirtu gaafan gadi seenuuti ifaan hin jiru. Ni beektu jedhee yaada halkan gaafa deemtan gonkaan gocha akkanaa san irratti raawwatee miti ifaan badee au garaagaran ilaallachuu waan hin jiru bilbilas ibsuu xiqqoo natti ulfaata. Gaafan ibsadhe maybe na hordofaa ta'innaa maal jedheeni callisee makaraa bu'e. Sana booda akkuma xinnoo deemeen dhakaa 3 fuuldura kootti darbaniit ifa fuuldura biyyatti ibsan. Dhakaan 3 duubaa gad darbamee jira. Ifa ijoolleetu ittiin taphata waan sana jechuudha. Ifa diimtuu wayii namni waan bilchuu jettu wayii jirti. Ishee sana fuuldura kootti ishee godha ifaan jechuudha fuuldura biyyatti. Yaani waan akka diim laayitii wayii jechuudha. Jedhee bakka. Ayi ara bakka aduu kiyya jedhe bakka. Aduu kiyya balleessuu isaaniiti. Wanta wayiin irratti hojjechuudhaaf deemu warri kun jedhee miiruma abdii kute wayiitiin miiruma naasuu itti guutame wayiitiin dafee dhagaa lama harka kanatti qabadheen ariitiidhaan deemu. Yoo dhufan silaan dhufanii na dha'u yoo hin danda'e yoo rabbirra na oolcheera tokko keessaa dha'ee lafa buusa jedheen nan deemu. Yaa'u wanti sodaatanii ooltuu miire wanti sodaatanii ooluu deemee nan deemu dafee ariitiidhaan hin deemu gara fuulduraatti gara nan laallee maaliin jennee namni bakka guddaan lubbuu kiyya oolfachuudha Ameerikaan irraa eegamu ammatti dafee ariitiidhaan suksukuun eegalee maayii keessa darbee jechuudha. Jala fiiguun eegalee dafee jechuudha. Sana booda bakka ariifataa dhufan isaanis ariifataa dhufan anumaanuma duuka jechuudha. Kan dafanii deemu kotteen natti baay'achaa dhufe amma bakka inumaayyuu miilli heddummachaa dhufe humnaa ol jechuudha. Bakka heddummachaa dhufan baay'achaa dhufe miilli jechuudha. Yeroo tokko sodaa keessa taatee rifaatuu keessa taatee hin jiraa miire. Miira ulfaata wayii keessa taate jechuudha. Bakka otumaan dafee jalaa deemaa jiru ariitiidhaan otumaan deemaa jiru nanna'i bakka gara itti deemuudhaaf miilli wal nasaka. Sana booda namni rifatee achumaa lafa dhiita baay'ee gara fuulduraatti deemuu hin danda'u. Sana booda gaafan dhufee silaatii karaa mana kootii garagalchuutti akkana garagalu waraabessi maal gahu ta'u bakka argeen beeku tasuma jechuudha waan akkasii argeen beeku waan akka lagaa wayiitu jira naannoo nan jiraadhu achuma keessaa natti ulfaate. Duubaatii jarri na sardaa jiru as biraatii waraabessi wanti jedhee jira laalaa miira jiru jechuudha. Yaa Rabbi yaa. Sana booda utaalee
sagalee ulfaataa wayii dhageesse. Sagalee kan duraan dhaga'een beekne baay'ee shokkii na godhee nan godhe tokko jiruuti. Dafeen ofirra gattan. Jarris na bira gahanii jiranii sadan isaaniiyyuu billaa fuuldura kiyyatti darbu. Waraabessi fuuldura kiyya dhaabatee jira. Anis waraabessicha sodaatanii haa dhaabatanii hin beeku waan isaan agaluu didee dafanii wanti gara billaa fuuldura kiyyatti darbanii waraabessi fuuldura kiyya dhaabatee jira. Billaan lafa guutee fuuldura kiyya. Kamaa keessummeessu aniin kun kamiin? Billaanatti darbatamee sadan sana keessummeessu moo namoota duuba kiyyaa dhufaa jiran sana keessummeessu moo waraabessa fuuldura kiyya jiru kana keessummeessu? Maaliin godha? Akkamiin keessummeessu? Irbaata isaanii ta'uu moo ofirraa dhoowwu? Waaniin ta'ee xumura isaa guyyaa itti aanu isinitti hima. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.